Egaani waa'een distaaginaa tokko moo gidduu kana mata duree guddaa ta'eera. Dhugaa dubbachuudhaaf lafa kana irratti suma dhugumaa isinitti himuudhaaf lafa kana irratti wanti argachuudhaaf ulfaatu inni guddaan diimokiraasii taane jechuudha. Namarraati argachuudhaaf diimokiraasii taane wanti baay'ee cimu sabiskiraayibaridha. Sabiskiraayibarii argachuudhaaf ati nama carra qabeessa akka distaaginaa ta'uu qabdu. Gadda distaaginaan hin ka'ee distaaginaa jedhee amma eekanti sirbaafiira. Eekan isayyuu distaaginaadhaaf mangaagaa ta'eefiiti. Akkaataan itti sirbu tokkommoo agartaniitu nyunyadha eekanee jechuudha. Ani as jala tagziiniyaa waxxaratee jira ta'ee hin barree waa jala kaa'atee jira ta'ee hin barree garuu ati carraa qabaattee naan rabbi feemasii fuudhee mangaagaa sii godha. Carraa qabaadhu ati kan sabiskiraayibarii haasofta. Egaa xumura irratti waa'ee amma kan obboleessi keenya ittiin beekamu waa'ee cabsuuti. Waa'ee hin cabaati. Wanti inni irraanfadhe tokko maali barreeffama kana dhiyeessuudhaaf eddan fuudheeti barreeffama akkasii barreessee hin beeku. Ati manaa kootu gulaala. Annan barreessaadha manaa koo gulaala. Ishee kana keessaa baasi. No, ishee kana keessaa baasi. Tuma isheen akkasinaan jettu barreeffaman daqiiqaa 10 qabadhee dhufee sakandii 10 itti ganna jalaa bu'e. Ammayyuu wantoota tokko kanan dubbataa jiru har'a soomii buluu wanti dhufu hin jiru deeman dubbisaa jira malee wantooti baay'een as keessaatiin na jalaa babbaafamanii turanii har'a agabuma buluudha. Agabuu buluu jechuun kan biddeenii jechuudha waan biraan jedhe. Wantooti baay'een keessaa babba'aniiru feesbuukii irratti jechuudha. Duraan baay'een barreessan ture wantoota tokko akkuma Dr. Naafiyaar kanaatti ergan dhowwame booddee na ilaaltee atis Dr. Naafiyaaris tokkuma waan taataniif dhimma mataa keetti hiittee na gadhiifte akkuma sangaa abdaariidhaaf gadhiisanii hiiktee na gadhiifnaan inni amma waa'ee cabsaa waan tokkoon dubbadha. Yeroon dubbadhu garuu dhuguma dubbachuu fi safuu cabsuudhaaf miti. Safuu irratti waa'ee aadaa Oromoo irratti maaltu jira jedhee lalisaa diriisiin gaafannaan barreeffama tokko kan yuunivarsiitiin Finfinnee joornaalii Afrikaa irra jiru tokko naa ergee Oromoon akkamittiin akka inni wantoota amma fakkeenyaaf akkaataatti dubartoonni dhiira fuudha dhaqee arrabsan tokko agartanii waa'ee safuu naasoftan. Dur akkaataa isaaniitti isa cabuu kan keenyaa kana wantoo keenyas akkaataa isaaniitti arrabsan dhugaan isiniin jedha. Arrabsuun sun hundi isaatuu jiru safuu cabsite jechuun danda'amu waan ta'eef bifa sanaan na hubadhaa isiniin jechuu fedheeni. Egaan ijoollee ammaaf duriirraa wanti na dhibu tokko waa'ee dhaqna qabaa warra dhiiraati. Dhaqna qabaan durii erga of bartee booda kan adeemsifamu yoo ta'u baay'een keenya umuriin keenya waggaa 5 yookaan erga of barreeti kan nurraa muran. Ohoo maal jechaa kan jiru ifaadha. Ijoollee ganda keenyaa kan nanna qabe abbaa tarreessaa nama jedhamudha. Gaafa isaan toora galchanii nurraa murani kan eenyu kan keenya arguu dhabnuyyuu abbaan ijaa waan jedhamu jiruuf jechuudha kan keenya argitu kan hiriyaa keetii gaasaa irraa muran garuu dhaabattee argita. Yeroo sana egaa maal jetta laayivii hordofaa jechuudha fuula ilaala. Qaama kootu naganee sababiin isaa hiriyaa keetiif sirbitaa jechuudha dhaabattee inni immoo booddee siif sirba waan ta'eef irbaata shukkaa abbaa tarreessaa ta'a jechuudha wantoon kee. Osoo amma ta'e egaa sirba Haacaaluu Hundeessaa foon irraa cinnaanii ta'a jechuudha amma isa sirbina turre ijoolleen si'anaa garuu waan akkasii hin jiru. Xinnoo seenaa yaadadhu tokko guyyaa dhaqna qabannee gaafa dabaree shuumaa irra ga'u abbaan tarreessaa osoo itti jiranii jaarsa duubaan sangaan jifatee lafaan na'e. Maalan isinitti maree jaarsi naasuuni muraa balleessanii gogaa akka fooxaa tokkotti hambisan. Yoona kana abbaan shuumaa jaarsa sangaa wattalleessetti siqanii abbaa tarreessa daraa keessan akkuma isaatti kan mucaa kootii kana badduu baasaa feedan. Abbaan tarreessaas sagalee isaanii sangaan edda jifatee booda hafuura sassaabbachaa dhiisi haa taa'u barra qorri cimee ittiin qora dandamata jechuu isaanii dhageera. Guddannee gaafa shuumaa waliin wantoo isaa ilaalaa daakaa deemnu waan akka baandiraa konkolaataa dippiloomaatotaa tokko osoo isheen irraati shurshur bilbil jettuu ilaalaa tureera. Amma gaayaa edda guddannee hin beeku malee osoo silaa akka ammaa kaameeraan jiraate yoona siraa suuraa wal kaafne jechuudha 10 years challenge 20 years challenge jennee poosti gochuun keenya noolu ture. Ina fuudha si'ana hundumtuu waan hundumaa fudhatee gara feesbuukiitti fiiga waan ta'eef garuu nuti dur qaamni keessan qabamu kun
wantoon keessan kun tajaajila maaliif oola yeroo jedhamnu ittiin dhaga'uudhaaf jennee deebisuun keenya oolu ture. Sababiin isaa mana barumsaas gallees barsiisaa yeroo hundumaa waa'ee wanta sanaa yeroo nu barsiisu iddoon kun waan baalageera jedhanii irra darbu turan. Keessumaayyuu barsiiftuu Maartaan waldaadha tajaajilaa gatii ta'anii fi yuunitii sadaffaa qaama saalaa jedhamutu nun barsiisin darbuu isaa hin yaadadha. Nuti gaa faayidaa isaa kaleessa barre. Amma hoo ijoolleen ammaa gooftaa ko Dr. Naafiyaar Faasa kana beeku fakkaata. Dafaatu ijoolleen nanna of hin barin nanna qaba. Tu ijoolleen of hin barin nanna qaba jedhanii kan isaan beeksisa hojjetaniif isa kanaaf natti fakkaata. Ijoolleen si'anaa waggaa 5 taatee jennaani ofitti nama buttu. Osoo ijoolleen si'anaa waggaa 5tti dhanna qabamti ta'ee keessaa durbatu dhaqee qabataanaani intalli qabuudhaatti ofii qabamtee galuun ishee beekamaa. Osoo dhuma warra ammaa of baranii qabatanis boca isaa kan rifeensa isaanii sana calli jedhanii salphaatti waan fudhatan natti hin fakkaatu. Doktaritti siqanii doktar akkuma rifeensa kootii waan tokkos balaatolii naaf sirreessi. Naanii naaf sirreessi. Beekaamiin naaf sirreessi jedhanii dubbachuun isaanii waan oolumin. Kan beekaam jechuun immoo jalqaba kan sirreeffate shuumaadha. Peendulamee jechuudha. Maal akka sariifachuun yeroo keenya waan hunda kan nuti itti dabarsinu kubbaa taphachuu irratti. Ijoolleen si'anaa kubbaa waan jedhamu hin beektu. An kan na dhibu gara haadhaa keessatti baranii bahu ta'ee hin beeku. Mucaa daa'ima xinnoo dhiira harma haadha isaatii tunnoodhaa yeroo gaafa argitu guntuta xinnoo ishee argennaan harma haadhaa dhiise jechuun isaanu. Dubbii si'anaa kana yoom akkasumatti irra darba wayya. Yaada safuun kun oduun miti hojiin akka hin cabne eeguun baay'ee barbaachisaadha. Amma mucaan waggaa 12 akkuma abbaan cabsaa jedhe osoo kee jalaa cabe maal godhu? Akkuma piroojeektii daandiiwwan biyya keenya yeroo malee tajaajilli isaa addaan cite jechuu miti. Kanumadha. Oromummaan Oromoo safuuf aadaa eeggachuun tolaa of eeggadhaa jechuu barbaadeen. Walumaa galatti yeroo ta'e tokko Oromummaa itfa. Isa tokko jedhanii qolachuuf gaariis ni ta'a. Oromummaan illee salphaatti hin badu. Sababiin isaas Oromummaan salphaatti hin badu. Kan inni salphaatti hin banneef ammoo dhiiga goototaan malee irsaasii waan hin barroofneef. Kanaafuu Oromummaan irsaasiin hin barroofne laaphisiin hin kajeelinii jechuu barbaadeeni. Yeroo dhiyoos hojiiwwan promooshinii tokko hojjechuu eegaleera. Maarree hojii beeksisaa kana iskiriiptii isaanatu barreessa ta'ee jennaan walaloon keessa bubbuusa. Kanan yaadadhu hojiin koo tokko hojiin jalqaba hojjedhe kan kiliinika Dr. Naafiyaar Geetuu faaya fayyaa jedhamuuti. Isa sana walaloodhaan yeroo inni hojjedhu kiliinika olaanaa Dr. Naafiyaar Geetuu hundi keessan beektu wantoon keessan cabnaan warri dhiira Dr. Naafiyaar isiniif jira. Keessumaayyuu shamarran yeroo isin qaqqabu harki Dr. Naafiyaar Geetuu harka haadhoo ofii isinitti fakkaate isaan dhidhibamaa waan jirtan seetu. Gatiin kaardii qarshii 60 piroomoo kana dhugaadha jedhaatiin immoo dhaqaatii nyaatama. Galatooma. Amma egaa sila yeroon dhufe amma yeroon buufedhu kana jechuun xumurri keessana bareedu jechuudha. Galatoomaa.